Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Beetii. Yoobsan miidiyaatti laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbe keessatti barnoota sirna gadaa kutaa 5ffaa boqonnaa 1 hanga boqonnaa 16ffaatti waliin ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa 17ffaa fi 18ffaa isa xumuraa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yoobsan miidiyaatti laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma mata duree keenyarraa ilaaluu yaalletti galma gadaa jedha. Galma gadaa jechuun sirna yookiin immoo bakka itti gadaan gaggeeffamu yookiin sirni gadaa itti raawwatamu yookiin sirni gadaa itti gaggeeffamu galma gadaa jennaanii jechuudha. Gaggeessitoonni gadaa waggaa 8 gulantaa tokkorraa gara isaa itti aanutti ce'u. Gulantaan kun immoo marroo 5 qabaata. Marroon 5 kun immoo marroon 5 kun immoo tokko tokko isaa keessatti maal qabaata jechuudha. Sadarkaa mataa sadandee keessatti marroon tokko ishee waggaa 8 qabaatti. Waggaan 8 marroo 5 gaafa naannoo immoo waggoota 40 fudhata jechuudha. Kanaaf gulantaa tokkorraa gara gulantaa itti aanutti ce'uttis waggaa 8 fudhata jechuudha. Yeroo gulantaa tokkorraa gara gulantaa itti aanutti ce'anii jiloota jilatu yookiin sagantaa qopheeffatu. Jiloonni kunniin immoo ardaalee jilaa qabu jechuudha. Bakka yookiin immoo ardaa jechuun bakka itti qophiin qophaa'u yookiin sagantaan itti gaggeeffamu jechuudha. Miseensonni gadaas ardaalee jilaa luba isaanii sanatti godaanuun maal galma ijaaruu jechuudha. Galma buttee akkasuma galma yookiin immoo qaachaa isa jennee jechuudha. Akkana ijaaruutiin maal godhu jechuudha. Bakka sanatti dhaqanii sirna kana gaggeessu jechuudha. Sirna kanas kunoo kana fakkaateetudha kan inni haala kanaatiin kan isheen gaggeeffamtu jechuudha. Mana kana fakkaattu ijaaruu jechuudha. Haga jilli sun gaggeeffamee raawwatutti kana fakkaattee jechuudha. Jilaaf galma yookiin immoo bakka itti sagantaan gaggeeffamu. Bakka abbootiin gadaa fi jilli miseensonni gadaa yookiin abbaa gadaa waliin dhaqan bakka isaan turan yookiin bakka turtii isaanii jechuudha. Bakki turtii isaanii kun haala kanaatiin maal ta'a jechuudha? Haala kanaatiin gaggeeffamti yookiin ijaaramti jechuudha. Mana kana fakkaattu ijaarratu sirna gadaa keessatti isheen maal jedhamti? Galma jennaan jechuudha. Galma yookiin galma buttee yookiin immoo qaachaa kan jedhamu kana ijaaruu jechuudha. Kanaani sirni kun gaggeeffama yeroo itti ce'ansa yookiin immoo sadarkaa tokkorraa gara galma biraatti ce'anii jechuudha. Galmi gulantaa tokkorraa gara gulantaa itti aanutti yeroo ce'u ijaarametti dhibaafatama yookiin immoo bakka itti kadhatanii jechuudha. Waaqnis itti kadhatama. Galmaaleen ardaa jilaatti ijaaraman kunneen gadaa adda addaa keessatti maqaa adda addaa qabaatu. Bakka isaanitti manneen ardaalee jilaatti ijaaraman keessaa kanneen yeroo baalli yookiin geettii gadaa ijaaramu galma gadaa jedhama. Galma gadaa jedhamee beekama. Yeroo biraas immoo yeroo kan biraa keessatti immoo haala kan biraatiin maqaa adda biraa kan inni qabaatudha jechuudha. Asitti garuu gadaa yookiin immoo galma gadaa jedhameetu beekamaa jechuudha. Galma gadaa kun shaddanaa jirtu jechuudha. Galma gadaa jedhameetu beekama. Galmi gadaa ardaa jilaa baalliin gadaa wal harkaa fuudhamutti ijaaramaa jechuudha. Bakka itti aangoo waggaa 8 darbuu ijaaramte jechuudha. Ijaarsi galma kanaa yeroo jilli baallii wal harkaa fuudhuun dhiyaatu jalqabamaa jechuudha. Yeroo guyyoon isaa dhiyaachuu jedhanii dursee ijaaramaa jechuudha. Tuutni gadaa dursee guyyaa qubannaa murteesseetu lallabaa yookiin immoo ni beeksisaa jechuudha. Guyyaa sana beeksiseetu dhaqee qaachaa kana ijaaraa jechuudha. Guyyaa sanatti gaa turtiin tuutni gadaa ardaa jilaa sanatti bobba'e yookiin dursee gara sanatti socho'e miseensi tuutaa hundi ni galaa jechuudha. Yookiin immoo jila sanatti mi'a isaanii fe'ataniitu godaanu yookiin bakka sana dhaqanii qubatu jechuudha. Godaansa kana wal duraa duubaan miseensi tuutaa hundi ni qubata yookiin ni gala jechuudha. Erga miseensi tuutaa gadaa hundi dhufee wal ga'ee booda ijaarsi galmaa jalqabamaa jechuudha. Erga bakka sana dhaqanii booddeeti galma kana ijaaru jechuudha. Wal gargaaraniitu galma kana ijaaru jechuudha. Miseensonni isaanii waliin deeman. Erga galma kana ijaaraniiti sirna itti aanu sana gaggeessu yookiin sirna baalli fuudhuu gaggeessu jechuudha. Ijaarsi galmaa kun kan abbaa gadaa irraa eegala. Jalqaba kan abbaa gadaati ijaarama. Ishee amma gubbaatti ilaalli jalqaba irratti guddatee kan mul'atu ture jechuudha. Kun jalqaba irratti abbaa gadaati ijaarama. Ijaarsa galma abbaatu eegala waan ta'eef abbaa gadaatu dongoree jalqabsiifata yookiin immoo utubaa kan dhaabbatu jira. Abbaatu utubaa dhaabbataa jedhanii jalqaba dongoruu yookiin immoo waraanii kan bakka sana muka dhaabuu jalqaba abbaa gadaati jechuudha. Miseensonni gadaa waliin ta'uun galma abbaa gadaa ijaaru warri dhiiraa mukaaf maal godhu quncee dhiyeessu. Mukaaf quncee yookiin immoo hidda kan ittiin
hidhamu jechuudha. Kana yoo dhiyeessu ijaarsa isaa ammoo eenyutu ijaara? Dubartootatu ijaara jechuudha. Dubartootatu kan raawwatu. Kun immoo walqixxummaa dhiiraaf dubaraati jechuudha. Dhiirri maal dhiyeesseera kunooti? Mukaa fi quncee dhiyeessaa gara lagaa deemeetu fida waan ta'eef nama rakkisanii ulfaata muka qirituu jira. Quncee kana quncisuutu jira waan ta'eef xiqqoo ishee dadhabbii qabaata. Kana eenyutu hojjeta? Dhiiratu hojjeta jechuudha. Egaa dhiirri meeshaa yookiin immoo mukaa fi hidda kana qopheessee immoo dubartoonni maal godhu? Mana yookiin galma buttee ishee amma laallee dabarree ol deebinee yeroo tokko isinitti agarsiisa. Galma kana ijaaruu jechuudha. Kun kana kan xaxee yookiin immoo wal keessa baasee kan ijaaru eenyudha jechuudha? Warra dubartootaati jechuudha. Kanaaf dubartoonni kana ijaaru jechuudha. Yala kan isheen garaagarummaa godhattu kan abbaa gadaati. Isheen kun jalqaba irratti ishee jalqaba ijaaramtuu fi abbaan gadaa jalqaba dongoratudha jechuudha. Warreen kaan garuu kan miseensonni keessa qubatanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan walqixxummaa dubartootaa illee sirna kana keessatti ni kabajanii eegaa jechuudha. Kunooti haala kanaan yeroo isaan ijaaruu jalqabanidha jechuudha. Galma ammoo gubbaatti ilaalle kan dursee erga dongorate abbaan gadaa dongoree booddee warri dhiiraa hiddaa fi muka erga guuranii dhiyeessanii fi bakka kanaa kaasan lafaa kaasanii kan ijaaru immoo shamarranidha jechuudha. Kan dongoruu dhiiradha. Kan naannessee kana hidhee qunceedhaan walitti dhufe garuu shamarranidha jechuudha. Naannoo Booranaa fi Gujii keessatti yeroo har'aa illee sirni kun itti fufeetu jiraata jechuudha. Kabaja dubartummaa fi akkasuma walqixxummaa dubartummaa argisiisa jechuudha. Galmi abbaa gadaas gara harka mirgaatti ijaarama. Isa jalqaba irratti ilaalle jechuudha. Sana booda akkuma hangafummaa isaaniitti miseensota kaaniif mirgaa gara bitaatti ijaarama jechuudha. Guyyaa qubannaa kan biraa fi gosti miseensota hundi bahee galma itti ijaaree qubachiisa jechuudha. Sababni isaa immoo wal deeggaruun dirqama waan ta'eef gosa isaa yookiin immoo warreen fira jedhaman isaan hundi isaanii maal godhutti yaa'aniitu dhaqanii qubachiisuun jechuudha. Galma kana ijaaraniitu kabachiisuuf jechuudha. Akkuma isaan yeroo galma cidhaa naannoo keenyatti maatii keessaa fira keessaa bahee bakka itti cidhi gaggeeffamu daasiisa jennu ijaaru. Kunis immoo miseensonni isaan bahaniitu ijaaru jechuudha. Baay'inni galmaa kun egaa murtaa'u baay'ina aduloota torbiitiinidha jechuudha. Aduloonni torbii yaa'a gadaatiin ta'an isaaniin murtaa'a jechuudha. Yoo isaan baay'eedha ta'an galmillee akkuma baay'ina isaaniitiin ijaarama. Yoo isaan muraasa ta'an akkuma isaan muraasa ta'aniin kan galmi kun ijaaramudha jechuudha. Bocni galma kanaa immoo maal ta'a? Geengoo yookiin immoo galmii fi manni Oromoo hundi akkasiin bocama jechuudha. Geengoo yookiin bakka cidhiitti gaggeeffamu, bakka nagaan itti lallabamu, bakka araarri itti kadhatamu, bakka itti dhibeeffannaan waaqaaf siyaa galatu jedhamee itti galateeffatamu waan ta'eef geengoo ta'etu ijaarama jechuudha. Dongoraa abbaan warraa dongoree sanatti immoo maaltu naannessanii utubaa geengoon dhaabuu fi achii dagalee dheeraa dagalfatu. Achuma keessatti immoo dagalfachuu danda'u keessa sutanii wal keessa dabarsuudhaan dheerinni dagalee keessa sutamanii utubaa biraa ol darbee akka amma guutuutti yookiin immoo baaxiitti deemaa jechuudha. Amma gubbaa gahuu qabaa jechuudha. Dheerina isaatiin keessa sutuu jechuudha. Kallattii adda addaa irraa walitti fiduun egaa guutuu hidhuu jechuudha. Guutuu ishee yookiin mataa ishee irra keessa jechuudha. Kunneen immoo walitti dhufanii boca geengoo qabu uumu. Kan ammoo geenga'uu gadaatiin wal qabataa yookiin immoo wal fakkaataa jechuudha. Geengoon kun marsaadha jechuudha. Marfamtee walitti naanna'uu isheeti jechuudha. Wal marfamtee marsaa gadaatiin fakkeeffamte jechuudha. Gadaan Oromoo 8 butama 40 maree 340 jaalatamuu jechuudha. Yookiin immoo dhumatee tokko jedhee eegala. Kana jechuun gogeessi tokko waggaa 8 bulchee aangoo dabarsa jechuudha. Gadaan 40 waan maruuf gogeessi aangoo gadhiisee 40 abbaa isaatti deebi'ee maal godha jechuudha? Gadooma jechuudha. Gadaan 40 9 yoo mare 360 ta'a jechuudha. Gadaan 360 ol darbee hin lakkaa'amu jechuudha. Deebi'ee tokko jedheetu eegala. Kanaafuu manni Oromoos geengoo, gadaan Oromoos geengoo jedhameetu kan inni beekamu jechuudha. 40dhaan maraan tokkoon ishee 8 qabatti waan ta'eef jechuudha. Kanaafi 9 keessatti yoo 9 maree 360 jedhameetu beekama jechuudha. Gadaan Oromoo geengoo ta'uu isaallee ni mul'isa jechuudha. Kanaafuu manni Oromoos geengoo, gadaan Oromoos geengoodha jechuudha. Galmi gadaa balbala garaagaraa qabaatee garuu keessi isaa walitti qaawwa. Fakkoomiin isaas tokkummaa hawaasichaa argisiisa jechuudha. Kanaatiin tokkummaa uummata kana agarsiisa. Galmi gadaa mukkeen akka mi'eessaa, addachaa, horooressaa fi kanneen kana fakkaatan irraa ijaarama. Kunneen keessaa muka naannootti argamutti fayyadamuun iddoo mukkeen kunniin hin argamnettis mukuma naannoo sana jiruun maal godhu ijaarratu jechuudha. Kun sirna gadaa Oromoo keessatti isa tokkoof isa jalqabaati jechuudha. Galma gadaa yoobsan YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu
hin dagatina. Eeyyega kan itti aanee jiruu fi inni xumuraa immoo boqonnaa 18ffaa wayyuu kan jedhudha jechuudha. Wayyuu jechuun akka yeroo darbe keessatti ilaalle kabaja yookiin immoo waan ulfoo qabu, waan qulqulluu ta'e jechuudha. Wantoonni kabajaaf ulfina qaban hundumtuu hedduutu jiru. Isaan immoo wayyuu yookiin maal jedhamu ulfoo jedhamu. Wayyuu yookiin ulfoo jedhamanii beekamu. Gadaan waan kabajaa fi ulfina guddaa qabu jedhee akka wayyuutti adda baasee baay'eetu jiru. Wantoota wayyuu ta'an hedduu keessaa immoo kanneen kabaja olaanaa qaban tokkoffaarratti Waaqa. Waaqni nama hundaa fi wantoota lafa irra jiran hundaa olitti kan kabajamu, kan jaallatamu, kan dhibeeffamu, kan kadhatamuu fi kan namni araara isaa ittiin anuubu jedhee kadhatu Waaqa qofaadha jechuudha. Waaqaaf safuu qaba wayyuudha jedha lafa. Laftis waan lafa kanarra jiru hunda Waaqni kan uume hundayyuu baattee dandeessee na dhukkubee na miidhee na dhiigee hin jirtu waan ta'eef baattee dandeesse. Kunis waan ulfoo yookiin wayyuu jedhamtu abbaan hangafummaa maatiiti waan ta'eef abbaa haatillee akkasuma hangafummaa maatii ilmaan dhalte waan ta'eef haadha soddaati. Haadha soddaatii jedhamillee soddaa qaalluu fi abbaan gadaa isaan gurguddoodha jechuudha. Warreen kun warra ulfoo sirna gadaa Oromoo keessatti kabajaa qabuu fi ulfina qabudha jechuudha. Kuni haala taa'umsa lafa biyyoota addunyaa irra jiranii keessaa ishee tokkoo fi ishee naannoo keenya immoo Oromiyaa badhaatuu taatee fi lalistuu taatee keessatti kan argamtudha. Lafa diriiraa tulluullee qaba. Kan namni eenyuyyuu danda'uu hin dandeenye fi kan uumamni qofti uume nagaa jaalala ulfoo taatee kabajamtee jiraattu ta'uu ishee ni mul'isa sirni gadaa jechuudha. Wantoota wayyuu ta'an kanneen keessaa wayyuun jalqaba Waaqaa. Waaqni uumaa waan hundaati. Kanaaf Oromoon Waaqni wayyuu nu wayyi jedheetu Waaqa kadhataa jira. Waaqni uumaa lafaaf samii namaaf bineensa malkaaf tulluuti. Halkaniif guyyaa uume ifaaf dukkanni wal jijjiira. Kanaaf maalidha? Ulfoodha yookiin immoo kabajamaadha. Waaqni dursa waan hundaati. Kanaaf nu jiraachisu kan nu dabarsus isa qofaadha. Lafaaf samii kan uume, namaaf bineensa kan uume, malkaaf tulluu kan uume, halkaniif guyyaa kan uume Waaqa duwwaadha jedheetu ulfoo kabajaa godheetu dursa kennaafi jechuudha. Bonaaf ganna uume roobaaf hongeen wal harkaa akka fudhatullee kan uume Waaqayyo uumaadha jechuudha. Namni jijjiirus itti dabalus irraa hir'isuus waan hin dandeenye jechuudha. Jireenya du'a uume kan dhalate martuu umurii Waaqni kenne jiraatee addunyaa kanarraa akka inni boqotullee kan uume Waaqadha. Wantoota wayyuu jennu hunda kan uume isa waan ta'eef Waaqni wayyummaan jiran keessaa ulfoo oliiti jechuudha. Kanaaf kabaja waa hunda caalaatti kan kabajamu Oromoo sirna gadaa biratti eenyudha Waaqa jechuudha. Kanaaf caffeen Waaqni ulfaatee jetteetu caffeen kadhatti yookiin immoo galateeffattee jechuudha. Wantoota wayyummaa olaanaa qaban keessaa lammaffaan immoo lafadha jechuudha. Yoo ta'u Waaqatti aanee ulfoo guddoodha jechuudha. Wanti Waaqni uume namaa fi horiin mukaa bineensi lafarra jiraatu lafti baattuu waan jiraa fi du'aati jedha. Kan du'es hin baatti, kan jiraatus ni baatti jechuudha. Kanaaf Oromoon lafa akka haadha ofiitti ilaala. Akkuma haati ijoollee ishee baattee guddiftu laftis sooressaa fi hiyyeessa gaarii jaraa guddaaf xiqqaa osoo hin jedhiin kan lubbuun jiruu baatti. Gaafa du'anis immoo itti awwaalamu nama firrii jibbellee lafti hin jibbitu. Kanaaf lafti haadhatti fakkeeffamtee illee ni kabajamti. Ulfoo Waaqatti aantee jirtudha. Kana malees lafarra qorannee lafarraa qonnee midhaan nyaannaa bishaan isheerraa waraabbannee dhugnaa horiin margaa lafti biqilchitu dheedaa. Uumamni nu arginu kun martuu lafa kanarra jiraatu ishuma irraa sooratanii jiraatu. Lafti waan irra jiraannuu fi irraa soorannu qofa miti. Tulluun lafa kan Oromoon irreecha arfaasaa itti irreeffatu rooba kadhatu malkaan lafaa kan Oromoon birraa itti irreeffate galata Waaqa galchu. Ardaan jiraa lafa kan yaa'in gadaatti qubatuu fi aangootti waliif kennu kanaaf lafti ulfoo guddoodha jedheetu galateeffata yookiin immoo kadhataa jechuudha. Wayyuun sadaffaan immoo haadha manaa deessee yoo taatu karaa lamaan wayyooma qabdi. Tokkoffaa dubartiin wayyuudha yookiin qulqulluudha yookiin nagaa araara kadhatti. Haati namoota lafa kanarra jiranii fi jiraatanii darbanii dubartii akka taate Oromoo yookiin immoo sirna gadaa keessatti tumee ni qaba yookiin immoo ni beekaa jechuudha. Kanaaf wayyuu ishee sadaffaa keessatti haadha yookiin immoo dubartiin ishee jalqabaa yookiin immoo ishee kabaja ulfoo taateedha jechuudha. Kanaaf dubartiin kan warra darbes warra jirus kan dahe yookiin kan dhale dubartii ta'uu isheedha jechuudha. Durbummaa isheen wayyuudha. Lammaffaa haati
ji'a 9 garaatti waggaa 3 dugdatti ilmoo baattee harmoomsiftee waan guddiftuu fi maalidha wayyuu fi ulfoo guddoodha jedheetu kabajaa jechuudha Oromoo sirna gadaasaa keessatti. Haati ilmoo ishee qulqullina eegdee nyaachiftee obaaftee guddiftii. Kanaaf haadha ni gargaaru ni ergamuufi malee haadha hin arrabsan yookiin hin yakkan haadha nagaa gaafatan malee bira hin darban haadha salphisuun kaanidha. Haadha maleedha. Namni haadha qaanessee ni tuffatama. Waaqa biratti abaaramaasa yookiin immoo ishee taasisa. Kanaaf haadhatti afaan kabajaan dubbachuu fi haadha ulfeeffachuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e haati wayyuu keessaayyuu wayyuu guddoodha jedhamteetu beekamte jechuudha. Wayyuu inni arfaffaanii abbaadha. Oromoon abbaan waaqa hin taane nama uumaa jedhee amanaa jechuudha. Namni martuu dhiiga abbaa fi haadha irraa uumame waan ta'eef kabaja arfaffaa isaati jechuudha. Abbaan erga daa'imni dhalatee lafa qotee midhaan galchee loon tiksee aannan baasee kunuunsee ijoollee guddisaa ofii daaree ijoollee isaa daara baasa seeraa fi duudhaa barsiisee ilma fuusisee intala heerumsiisa jechuudha. Kanaaf abbaan ni gargaaru ni ergamuufi malee abbaa hin arrabsan hin rukutan sagalee guddaa ittiin iyyan yoo abbaan akka waaqa sodaatama ni kabajama. Oromoon abbaan waaqa ixxadha jedha. Kana jechuun immoo abbaan fagoo deemee hojjetee ijoollee isaa jiraachisa. Kanatu waaqaaf abbaa wal fakkeessa jechuudha. Kanaafuu abbaan waaqa lafaa fi haadhatti aanee eenyudha? Wayyuudha jedhamee beekama. Wantoota wayyuu qaban keessaa inni biraani soddaattiidha. Soddaattiin haadha intalaa yookiin immoo haadha gurbaati. Soddaattiin iddoo tokko tokkotti haadha soddaa jedhamti. Isheenis akkuma haadha wayyummaa lama qabdi. Tokko dubartiin haadha ilma namaati. Mallattoo nagaa faraaraati. Karaa kanaan soddattiin wayyuudha. Lammaffaa soddattiin mucaa ishee ji'a 9 garaatti waggaa 3 dugdatti baattee kunuunsitee guddiftee siif kennitee waan ta'eef kabajaa ulfina guddaa qabdi jechuudha. Soddattiin maqaa hin waamani soddaa maqaa waamani sagalee guddaa ittiin dubbatan haasaa seeraa fi ceeraa fi fokkuu biratti haasaa yakka ta'e yookiin haasaa safuu cabse jechuudha. Kanaafuu soddattiin maalidhaa? Wayyuudha. Wayyuu kabajaaf ulfina olaanaa Oromoo biratti qaban keessaa inni tokko soddaadha jechuudha. Soddaan Oromoo biratti kabajaaf ulfina guddaa qabaata. Soddaan kabaja abbaan nama dhalche qabu qaba Oromoon. Kanaaf soddaan sodaa wayyuu soddaa fi surree waliin kufuu. Soddaa fi surree waliin kufachuun surree uffatanii jiru waan ta'eef nama dhiisee kufuu hin danda'u waliin dhaqan kufanii soddaallee akkasuma jajjabeessuu wajjin rakkatu jechuudha jedhamee beekama. Soddaan waan ulfaateef ulfeeffatee wal kabajee waliin jiraata. Soddaaf soddattii biratti haala amala gaarii fi ulfinatu barbaachisaa. Afaan seedaatiin isaaniitti hin haasa'amu. Soddaa maqaanii waamanii haasaa adabaa hin qabne biratti hin haasa'ani. Kanaafuu soddaan maalidha? Wayyuudha jedheetu kabajaa jechuudha. Wayyuu gurguddoo keessaa kan biraan immoo qaalluudha. Qaalluun nama amantaa sirna gadaa keessatti olaantummaan gaggeessanidha. Qaalluun uumamaan kan Waaqayyo beekumsa kabajaaf eebba kenneef uumedha. Qaalluun dhugaa waaqa dubbata seera uumaa hojiirra oolcha waan namni yakke waaqa namaaf kadhata akkasumas waan waaqni jedhee rabbirraa fuudhee namatti hima waan ta'eef waaqaa fi nama walitti araarsa jedhameetu amanama jechuudha. Qaalluun isa kanaaf wayyuu warreen ta'an keessaa isa jalqabaa fi isa tokko jechuudha. Dabalataan abbaan gadaa wayyuudha. Abbaan gadaa bulchaa uummataa waan ta'eef kabajaaf ulfina guddaa uummata biraa qaba. Abbaan gadaa qumbii nyaatee kakatee nama dhugaan biyya bulchuuf filatame waan ta'eefidha jechuudha wayyuu. Kanaafuu abbaa gadaa hin arrabsan hin tuffatan abbaa gadaa abbaa gadoo yookiin immoo maqaa qumbiitiin yaaman malee maqaa dhalootaatiin waamanii abbaan gadaa waggoota 8 guutuu uummata bulchuu keessa naanna'ee rakkoo jiru furaa kan inni dabarsu. Kanaaf yoo karaatti itti dhufan abbaa gadaa gumaata jedhanii ulfeeffatanii darbu barcuma isaa irrallee taa'anii kallacha godhatee yoo jiraate fuuldura isaa hin deemanii. Kanaaf abbaan gadaa wayyuu kabajaaf ulfina guddaa qaban keessaas tokkodha jechuudha. Walumaa galatti Oromoon wanta wayyuu ta'an hedduu qabaata. Isaan keessaa warreen kun warreen muraasaati jechuudha. Warreen muraasa ta'an yookiin warreen hanga tokko beekamtii qaban jedhamanii kan jiran keessaa isaan jalqabaa isaan duraati jechuudha. Inni kan biraan jechibsoota yookiin immoo sirna gadaa keessatti maqaawwan Oromoon ittiin kallattii adda addaadhaan ittiin waamudha. Abbaa duulaa sirna gadaa keessatti itti gaafatama.
nageenyaa kan ta'e Abbaa Duulaa jedhama. Abbaa Gadaa bulchaa biyyaa waggaa 8 nama biyya bulchuudha. Ardaa Jilaa quubsuma yookiin miseensota Gadaati. Ateetee galateeffannaa dubartootaati. Ayyaana Ilillii ayyaana ijoolleen dubaraa hiriyyaa ta'an gareen kabajaan ayyaana Ilillii jedhama. Ayyaana Kuuchuu ayyaana ijoolleen dhiiraa hiriyyaa ta'an gareen kabajan ayyaana Kuuchuu jedhama. Baalli jechuun mallattoo aangooti. Bololiyaa, saffisaa, booka dhugaatii aadaa dammarraa qophaa'udha. Booree xiiqii yookiin haloo buqurii dhugaatii aadaa garbuurraa hojjetamu buqurii jedhama. Caaccuu meeshaa ulfoo dubartiin godhattu caaccuu jedhama. Caana maqaa mukaati. Dabballee ijoollee gulantaa Gadaa duwwaa hanga 8 keessatti argama. Dabballee jedhamti. Dambii seera ittiin bulmaata waliigaltee dhangaa. Dhangaa jechuun midhaan yookiin immoo waan nyaatan sirna galateeffannaa yookiin nyaata keessatti kennaa yookiin dhangaa jedhameetu beekama. Inni kan biraan dhibaayyuu jechuun sirna galateeffannaa yookiin kadhannaan dhibaayyuu jedhama. Duunfura rifeensa mataa dheeraa duunfura jedhama. Duudhaa ittiin bulmaata yookiin safuu hooda duudhaa jedhama. Faacha mallattoo yookiin meeshaa abbaa mirgummaa qondaala argisiisu faacha jedhama. Faajii alaabaadha. Findigami mooyyeetti tumame yookiin qolliirraa bahee findigame jennaani. Finna ilma yookiin mucaan ofii finna jedhamte jechuudha. Fooggaluu dhaadachuu yookiin fakkaruu jedhu gadamoojjii dulloomanii gogeessa Gadaa keessaa yeroo itti xumuranii bahan gadamoojjii jedhama. Gadoomuu aangoo fudhachuu galaa nyaata yommuu imala deeman galaa jedhama. Galma Jilaa Gosee Baallii gogeessa Gadaa paartii Gadaa gubbee walakkaa sammuu irratti kan argamu gubbee jedhamti. Gubbisa jila moggaasa maqaa ilma hangafaaf taasifamu gubbisa jedhama. Guduruu rifeensa mataatiin haadamiin guduruu jedhama. Hacaacoo adaadii handhuura kennaa dhuunfaa kennaa cillichaa illaansoo yookiin ulma dubartiin deesse illaansoo yookiin ulma jedhamti. Jila ayyaana tolfannaa kallacha meeshaa ulfaa abbaan Gadaa addatti godhatu kallacha jedhama. Kolba uummata bal'aa jechuudha. Kolba jechuun lichoo halangee. Luba abbaa Gadaa mandiyaa sagalee guddaa yookiin geeksuu. Maraxoo yookiin marxaa faaya qondaalli morma irratti godhatu marxoo yookiin marxaa jedhama. Muudaa qaalluu eebba qaalluu fudhachuun muudaa qaalluu jedhama. Qaalluu jechuun dursaa amantii Oromoo isa kabaju jechuudha. Quxxisuu mandhaa quxxisuu jechuun yookiin eegoo isa jennu quxxisuu yookiin eegoo isa jennudha jechuudha. Ruubboo maqaa gaamee xixiqqaa karrayyuu ittuu fi baanaa biratti ittiin beekamu ruubboo jedhama. Sarbisuu ariitii seera muruu seera tumuu seera baasuu. Sheeramuu akaayanii yookiin gogsanii mooyyettumuun qola irraa baasuun sheeramuu. Soorame qulqulleeffame soorame yookiin qulqulleeffame. Subboo kan fuudhe subboo jedhama. Ulfoo kabajamaa kan ulfina qabu. Unachuu urgoo waan urgaa'u foolii bareedaa qabu urgoo jedhama. Wallaanaa morkataa yookiin masaanuun wallaanaa jedhama. Warraaqaa yookiin baalguuda faaya qondaalli mataa irratti godhatu qondaala yookiin baalguuda jedhama. Baallee guchiisa jedhama yookiin baallee lukkuu. Wayyooma ulfina kabaja safeeffannaa. Yuuba abbaa Gadaa bulchiinsa xumuree aangoo gadi dhiise yuuba jennaani jechuudha. Akka kanaatti kan waliin ilaallee Gadaa kutaa 5ffaa boqonnaa 1 hanga boqonnaa 18ffaatti kan ilaalla. Kun kan xumuraaf kan isa kanaan xumurruuti jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuun dagatiina galatoomaa ulfaadha.